Nagaan fi haraarri jaalalli waaqayyoo waaqa jiraataa isiniif baay'atu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Asnaa Tuubii akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba warroonni ani hin beekne leessituu bin jedhama arra mana Asnaatti isin affeeree jira maatii Asnaa Tuubii kan taatan hundi keessan immoo laayik gochuudhaan viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa warroonni maatii Asnaan ta'in immoo subscribe godhaa gara maatii keenyatti dabalama nu jajjabeessaa isiniin jedha obboleettii keenya Asnaa Tuubii jajjabeessaa bukkee dhaabadhaadha egaa barumsa babbareeda isiniif qabattee dhufuu dandeessi gara fuulduraatti egaa kishin barumsa jajjabaa barumsa nu barsiisuu danda'u nu qabattee dhuftu abdii guddaa qabna obsinee obsumaan eegganna jechaadhaan gadhumaatti obboleettii keessan jajjabeessaa anallee obboleettii keessan na jajjabeessaa har'a wanti isiniif qabadhee dhufe yoo jiraate nyaata madaalamaa tokko dinnichaa fi foon akkatti walitti hojjetan isiniif qabadhee dhufe obsumaan na hordoftu jechaadha dinnicha nan suqaamaa suqee tanani wajjin nyaata hojjanna jechuudha nyaanni isaa baay'ee namatti tola baay'ee nyaata madaalamaadha jechuudha egaa hundumti keessan iyyuu nu qaqasaadha nu hordofaadha nu jajjabeessaadha gara mana kootillee warroonni maatii Asnaa taatanii maatii koo hin ta'in koota maatii naaf ta'aadha nu bukkee dhaabadha nu jajjabeessaa ijoollee keessan gara gaditti dhufaa jiran jajjabeessaa bukkee dhaabadha isiniin jedha egaa dhaamsina ni qabu yoo jiraate akkasuma nu jajjabeessaa laayik sheer gochuudhaan warroonni illee yuutuubii gurguddaa qabdan nu bukkee dhaabadha isiniin jenna kanuma isin nu bukkee dhaabattanii akka isin nu guddistanii abdii guddaa qabna nuti illee dhaloota duubaa dhufaa jiran illee bukkee dhaabannee akka gurguddisnu abdii guddaa qabna isiniin jedha ni hordofaa dinnicha kiyya qulqullisee supheen jira amma immoo muraa jiru akkanatti muraa jechaadha dalgasaa muraa akkanatti hunda isaa mureen an hordofaa amma dhumaatti na hordofaa kuna dinnicha kiyya muraa dheeraa akkanatti an hordofta jedhaan gadhumaatti kun amma nyaata kana baay'ee namatti tola hojjetatanii illee nyaachuu dandeessu nyaanni isa nyaata madaalamaadha baay'ee namatti tola dinnicha egaa biyya keenyattu kan beeknu biyya arabaattis kan beeknu foon illee akkasuma foon hindaaqoo biyya keenyattis kan beeknu biyya arabaatti illee kan beeknu isiniin jedha itti fayyadama hanga dhumaatti amma qollaati isaan qopheessaa jechaadha zayitiidha kun zayitii akka barbaadatti godhachuu dandeessu isini shunkurtii adii itti godhatiin baay'isuu jechaadha bahaarii jedhana sana beektanii yookiis qimamii biyya Itoophiyaa jechaadha biyya keenyatti qimamii jedhama biyya kanatti garuu biyya afaan arabiffaatiin bahaarii jedhama qarafa daakkamaa jechaadha qarafa daakkamaa kun foon illee qopheessee jira kun akkanatti saayinaa keessa godhanne baay'ee namatti tola foon daakuu kaa hundi keenya hin beekna foon isaa baay'ee das nama jedha akkatti hojjetamu dinnicha wajjin isinitti agarsiisa hanga dhumaatti illee nu daawwadha obboloota koo kanatti dinnicha foon gubbaarraan jalaan jira dinnichi gubbaarraan jira kana fakkaata kana laata qimamisa kana fakkaata kana iddoo tokko iddoon hambisina waliin ga'een irratti nannaqaa jira kana qimamisa irratti gannannaqee hundumaa isaa jechaadha salsaan jedha sana
kana amma gaazii keessan kaa jedha foroonii keessa. Kana keessa kaayira amma yeroo bilchaate ilaala wajjumaan nyaannaa jechaadha.